Gaaffii tokko lama isin gaafadha. Ilmaan jallachuudhaaf eenyutu itti gaafatama? Mootummaadha moo? Haadhaaf abbaa yookiin maatiidha moo? Ollaa fi hiriyootaa fi hawaasa moo? Eenyutu itti gaafatama? Deebii kanaaf daqiiqaa muraasa keessatti wantoota gurguddoo guddisa ilmaanii keessatti akka ilmaan hadiida seeraa fi safuu fi namoomaaf amantii irraa bayanii har'allee ofii salphatanii bor seenaa keellee salphisan kan godhan tokko lama irraa walii tuqna. Gurra keessan dura qalbii keessan naa ergisa. Jallina ilmaaniitiif sababni guddaan qorannoolee hayyoonni addunyaa godhaniin inni hangafaa alfaqrul mudaqqic hiyyummaa ilma namaa caccabsu. Hiyyummaa jechuun uffata ibiddaati. Hiyyummaan hanqina abbootii qabeenyaa yoo dhoksellee jabeennaa fi gaaromminaa hiyyoolee immoo ni awwaala. Hiyyummaan biyya keetitti orma si gooti. Biyya ambaatitti immoo abbaa biyyaa si fakkeessiti. Hiyyummaan biyya nama dhabsiisuu caaltee ilmaan kee akkati dhabdu si gooti. Maatiin mana isaa keessatti hiyyummaan akka awwaaraatti mana san guutee taa'u. Maatiin sun ilmaan irraa milkaa'uun isaa ni ota. Ilmaan maatii hiyyooman keessaa bayan tajaajila bu'uura jireenyaa jedhaman guutuu argachuu hin danda'an. Hangafa irratti mana barnootaa qulqullina qabu. Qulqullina kan qabne illee sababa daftaraa fi qalama bituu dadhabuutiin waan mana barumsaatiif barsiisaa kafalan dhabuutiin mana barumsaa dhabuu danda'a. Ilmaan mana barumsaa yookiin qaraatii dhabdi immoo madrasatu shawaari'a mana barumsa karaa gubbaa ka durriyyeen barsiiftutu jira. Sartifikeeta hannaa digirii tokkoffaa lammaffaan kun hannaan eebbifamee kun suusii fi araada gargaraatiin eebbifamee bahu madrasaa san keessa seena mana barumsaa san keessa. Maatiin ilmoo ofii barumsa qulqullina qabu sababa hanqina mallaqaa hiyyummaatiin barsiifachuu hin dandeenye ilmoo san haala gaariin argachuu hin danda'u. Lammaffaa barumsa birachi dabree maatii garii keessa irra heddumminaan keessattuu Afrikaa fi biyya keenya qabatee maatii nyaata guyyatti yeroo tokko yookiin lama qofa nyaatu jira. Ilmoon amma waa nyaachuu waa dhuguu barbaaddi. Sababa waan garaa isii gahu mana isii keessaa dhabduuf jecha waa lamatti gabbaati. Laman keessaa inni jalqabaa kadhatti gabbaati akkuma har'a magaalaa gurguddaa keessa wayita deemnu ijoollee xixiqqoo miila nama qabdee gara socho'uun dhabee namni ofirra qaanfatu gahu jechuudha. Wayita ifaan tiraafikaa ifu nama 10-20 dhufanii konkolaataa kee marsan. Baalagummaa qofaa miti hiyyummaa gadi baase. Maatiin hiyyummaan rukutame. Maatiin hiyyummaan manaa ari'ame ilmaan ofiillee dhabee fuuldura ofiillee dhaba. Hiyyummaan kadhatti gannama baafti. Lammaffaa hannatti gannama baafti. Ijoolleen hedduu ijoollummarraa qabee ollaa naannoo keenya keessatti beeynu namuu godina isaatti naannoo isaatti gosa isaa keessatti beeku sababni hannaa tokko hiyyummaadha. Osoo baalagummaa fi guddisni gaariin dhabamuu jirullee hannaa fi kadhatti gaafa gabbahee magaalaa san keessa gaafa seene namni of duuba deebi'uu hin danda'u. Inni biraa wanti guddisa ilmaanii keessatti hiyyummaa keessa ilmaan jallisu keessaa tokko التعامل مع الفئة المتطرفة جروبي سيران على باتي دريجان هو جنمتو كان تكوتش تاعي أكموتي أججو كون هاتي في ديجان كان شلاتو في ديجان كان سيستم الددا قوليتي ملك أكسفو دي في ديجان وجين شيري أمالي مقالا كيستين هنو كيسان كيستك بيتن تا بولو مقالتي جلنا المانيتيف وان هيومان نمقوتو بيجرانا مباسو ماترانا مفقسو سببا hiyyummaatiif jecha maatiin haati waa rizqii waa dhafaan kaahatan gurshaa jireenyaa barbaacha mana dhooltu. Abbaan duniyaa gadhiisee jiruu gadi dhiisee biyya guutuu gadhiisee waggaa 10 waggaa 5 biyya isaatii baha. Wantoonni kun immoo to'annoo maatiin ilmaan isaaniitiif akka goone wantoota godhanii khasaaraa guddaa fidan keessaa isa tokko. Walumaa gala mee isinuu wal jidduutti haasa'a waan guddisa ilmaanii keessatti sababni guddichi hiyyummaan maatii facaasee mana bittinneessee guddisa keessatti khasaaraa guddaa uumu keessaa tokko hiyyummaadha. Inni lammaffaa wantoota jallina ilmaaniitiif sababa ta'u
الشقاق بين الوالدين والأبي جنما قلقلا ما تيكي صدقك يفهم نمني قرين سبب هنكنا إيمانا قبو سبب تربية قدسة قاري وفيتي فوها أفبا إسارة قدتي أسم بهنف هذا شرار إسا قول إيه هذا أفباتي قروا هذا أفباسا ilmoo horuu qofaan ta'an malee safuun beekan aadaan beekan amantiin beekan wal qaanfachuun hin jiru walii obsuun hin jiru walii dhoksuun hin jiru wal gorfachuun hin jiru deebii jaartiin asii achi deebiftu abbaan achi as deebisu ganama lafti bariite nama faxira irratti aftira irratti wal lolu qursi irratti ganama wal lolan mis irratti wal lolan irbaata irratti wal lolan uffanni miicamu wal dhabbiidhaan wal loliinsan alaa guurama dirqiidhaan miicama maatii waan xixiqqoo hunda abbaa manatti deebi'ee hojii gurguddaa sila alatti dhiirri akka isaa waamee qalatti dalagu hojii san dhiisee manatti deebi'ee kasalmaanda jarra jaartiidhaan lolu kasalmaanda jarra uffata maalaan guurina jabbilee maan hidhina adhaab maatii yoo inni mana seenu قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أكوان ملك الموت في من سيني ماتي كأن الموت يخيم على البيوت أبان قري يعرف نمن الأبتا جرون تا كتا أجرون كا كرفا جرون جالس زم من يكون قوتون أكوان دوتي من أولسين تتت ماتي إجول إساتف يوكين هذا يوكين أبا المال إساتف بلسوما منك ستين كنين نيكسو ولو مجرو ولو ملولو والأبين ماتي لمان جدوتي جار سافي جارتي جدوتي مدتو أذابني إساموك يرتج أبو الماني ورمون مال جنا أربي لما يو اللولي كجدوتي جتشابو سنباليت جنا سنباليت اتشون جتانا مصيبة هذا فأبا جدوتي بكا كلم ولدتي بوت جدوتي كدهراته الماني والأبين جنا ما قلقلا مني جنا ما قلقلا ونيكسا ولو ملولو ولو ما الربسون قوتمي ilmaan gara alaa akka gabbayan bakka nagaha qabu barbaacha hiriyaa barbaacha wallaa gaarii tasgabbii qabu barbaacha mana gadi dhiisa ilmoon xiinsammuun isaa ganamaan tuqama fakkeenya fokkataa haadhaaf abbarraa bara haadha abbaa arrabsitu abbaa haadha isa fuulduratti arrabsu arga mana musiibaa fi cinqatii fi ciqaa kanaan guutame keessaa baqatuuf jecha mana gadi dhiisa wanta sababa jallina ilmoo ta'u jecha lama sidii achi sinii kenna irratti haasaha waan gandi hundi namni hundi beeku raa'ii kun inni sadaffaa jallina ilmaaniitiif kan sababa ta'u at-talaaq haadhaaf abbaan addaan fottoqu manni yoo baqaqe mana baqaqe jireenyi keessan dhaabbattuu jetti arabni mana kun achi jigee kun garana jige manni koornisiin isaa cabe mana bitaan isaa dhaabni isaa bitaa mirgi isaa caccabe أسين أمان سيني غرسين باهن تون أسين سيني غرسين باها روبني قبرا رفوتي كلين فتنان تنكار ركو جدام هندي المرة روبتي بلتين تسقب بيك أبتو قادس الموتي هذا فبان كبجاو الجنجرات نمني بارس إبرا إبولي غرين جراتو إبرا إبولي